biyyi kanate maarree juu miti laal dubbii dhugorrattu hundoytu dubbii arraa fi boruu torbaan itti dhuftanii jechuudha sigale sanirraa haasoyna malee akkanumatti dubbii akka durii gartee abiyyi asiin dhawame ichiin lafa dha'e way godaane way baqate juusanii miti dubbiin teenya dubbii kiliirii dhugaa lafa jirtu sigale dhugaa lafa jirtu qofa isiniin geenyaa jechuudha مالف أمته خبجما جالتما خنا دور الرقبني أنقرني جالن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي شيطان تيجي بكدي مبلتوما ديغاتي فرنساي دكيتي جار ساجارتي نميتش دكان خيس وجتاي فوتو خي جارتين مايكرو نميتش خبلا أنفولا دالتشوم سيتغرتني بكدي مو بلتوما ديغا إني أبا غرتي ديغاتي أبو نميتش خان أبا لولا بكا أبا رفشا سيالي بكدي مو وما ديغا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ني انجي فنامي دور سوان تكاني سنيمة ماتما غاندي جاني نميتشي هندي بلسوم سيخون غافة دور لفاقه أكما الرجاوري كوفلان كانت تتخوفلو ترنسيالي أبو إنجليز الدنيا بولجيتو تانا مال قدودن دي سامي مراتاتي نراوس مارو أكما ما فارسي بولا هاري يوخام مفتوني warri jaawaritti muufannaa qaban godhu jiran kana garta akkanumatti godhu turan hayyoonni hindi warri dhageeytii qabu akkanuma godhu turan boodarra kuno ingiliz boolla guuree kuchiisee soo saniifu amma oduu keeysootiin fidee dhufe waan deemaa jiru hundaa'u waliin laallaa isin invite share godhaadhaa walii daddabarsa walii yayyaama wanni gootan takkittiin isin dhaamu warra faarsee bulaa haaraa kana mufattoota kana wanni gootan halabuu qabdanii jechuudha sigale jala yaatanii wanni isin isaan qaceelchitanii jirtu namni yoo bitame hin qaceelu sigale waa takka bu'aan inni qabu jirtu jala yaatanii view guddisuu fi heddummeessuu sigale kun isin barbaachisu jechuudha sigale kun isin barbaachisu kadhachuunis maaliinis isin barbaachisu jechuudha jarri bitamee jira arra dubbii qabeetiin isinii dhufee jechuun bakka isaan itti leenjiyan eenyukka isaan leenjise eenyukka gartee taa'ee komantii hangamtu isaanii kenname nama hangamtu isaan hordofaa nama hangamta akka burjaajeessu jiranii eenyukka hordofu jiru dameeti haa tamirraa akka hordofamaa jiran hunda addaaniin isinii baasuu deemaa jechuudha itti aansuudhaan torbaan dhufu jaawarii fi taayyee faa balaaleeffadhaa janiiti shaggaritti hiriira baasu yaan ayo pide way ya obleso ani ifittin gadde woomatan deeggarre asitti gartee lubbuun teenya gartee marata anu fitu khani sigale nama dhuunfaa gartee balaaleeffachuudhaaf hiriira qopheessu sigale la ilaha illallah a'udhu billahi tu min al-PPR sigale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاندو ها هاي جاور خوفي جاور نمني صدقوا انجروا مي إيا أولا ما ريتها أولا هاي بلا لي فتشو مالتو في دري إيقا خوفي إيقا خوفي مالتو بلا لي فتشو وي أجائب وربي نكاك سو سنيفو أما يسين انفايت شير قدادا وليد الدبرسا خوني سرن نوادك أبو إي أما قره sagantaa hiyyaatiin seenaa arra akkuma beekamu break news jeetiin live dhufaan eeggadhaa jee isinii waadaa seene oduu haaraa qabannee dhufnee jechuu hiccitii faarsee bulaa haaraa yookaan mufattoota kana maaltu magir godhee lafaa kaasee maaltu iyyisiisee lafaa kaasee dhuguma qabsoo sabaatiif dhimmamanii dhuguma fannoon oromoo qabachuu deemti dhuguma eeltiraa fi wayyaanee wal tahanii amaaraa fi kunundi walitti dabalamii deebuu deemamoo maaltu gartee gir godhee lafaa kaasee kajuu sabboontonni haa galatoomanii keeysaan nuun gahanii jiranii jechuu obboleeyyan kiyya adamatti leenjiin kaleessa namoota 60 kennamtee jechu warrootan sabboontota hidhaman cafaqaman qabsoo qeeroo tana dura tarkaanfachiisaa turaniif sigale generaalota lamaan kaleessa adamatti isini faarsee bulaan buleeyii fi madaqoon
wal dhabdee jirtii jeetiin isinii poosti godhe. Waan inni anaa sautan irra guddaa nama waa hubatu nama informeeshina keeysoo qabuutu quba qaba malee isiniin galu kanuma kofaltanii faa bira kuttansi galee. Achirra wal geeysan irra waliin mufatanii jechuudha. Warri gartee buleeyyiin kun tufamtanii jirtanii ummata bira jibbamtanii jirtanii ummanni isin dhaga'uu dhiisee jira akka amma namicha mataa baaldii kanaa fi gannaqaa kanaa maarree isin dhageettiin teeysan gabbuutee jirti. Saniifuu faarsee bulaa haara warra jaawari dhiheenya qaban warra ummata birattis gartee jaawariif sagalee taana janii naggaadee duraanuu jaawariif sagalee taana jechaa tiishartii gurgurachaa turte. Maqaa jaawariif fayyadamaa turte. Maqaa jaawariin dhageettii harkachaa turte. Warri dur namni tokkoo fi afur laalu gartee maqaa jaawariin kumaatamaan itti dhangala'aa ture. Beekamtii maqaa jaawariin harkatan kana warra kana gartee mufattoota kana laallee bitu qabnaa. Maqaa mufattootaan kenneefi jechuudha. Mufattoota namni waliin mufata sii galee. Mufattoonni maallaqni kunis waliin nama buusa. Wanni gugguuran tunis yoo sheer godhuu baata waliin nama buufti beeyta. Mufattoonni kun irraanfatamanii turanii jechuudha. Warra irraanfatame kana nuu qunnamaa jaaniiti qunnamanii jiranii jechuudha. Kaleessa qofa Jeneraal Abbabaa Garasuutii fi Jeneraal Haayiluu Gonfaa magaalaa Adaamatti namoota 60 leenjisan biyyatti. Namoota 60 leenjisanii jechuudha. Warra gartee qabsoo Oromoo tanatti adda duree qeeroo keessa adda duree ture. Warroottan gartee biyyatti rakkoo takkaan ignoor tahe namoota 60 walii qabaniiti kaleessa leenjisanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya gurra isin calaw. Warra qabsoo keessatti ati beeytu warra ati goota jettee iccitiitti himtu namoota 60 biyya leenjisan faarsee bulaa ala kanaa already itti ramadamee jira jechuudha. Itti ramadamanii gariin isaanii kanumatti iyyanii irraa quban qabanii garuu namoonni muraasni akka gaariitti ijaaramanii qophaa'anii jiranii jechuudha. Maaliif kun hundi ta'e? Maaliif kun hundi carraaqamuun rakkachuun muddamuun maaliif dhuftee jechuudha? Namicha buloonni harkaa bahee jira. Especially eega Jaawar Mahammad dubbachuu eegale biiroo keeysaa masraabetii keeysaa mana murtii keeysaa waraana keeysaa poolisa keeysaa milishaa keeysaa sigale kaabineef kaadiree keeysaa namni gungumuu eegalee jira jechuudha. Laal wanta kan jala muree isinii hima. Waraanni har'a raayyaa ittisaa jee namichi kun sheeyxaantichi kun deemuun kun qeeroo dheengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture. Cufti jawwee beeyti. Jawween takkatti isii beeka. Warra har'a masraabetii hojjettoota mootummaati jee tattaa'u kana irra guddaan isii ijoollee qeeroo gartee ibidda tanaatu akka taatu dhabdee paartii tana jooyin gootee tattaa'u jirti. Jaawar kana nama fooyyeesee laal ana madure live takkarratti waa isiniin jee Jaawarummaan kun waraabeessi bar humna fiin beekuu jette Oromoon hoggimamaa. Jaawarummaan kunuu dandeettii isaa dandeettii jabina qabu kana firra beekaayi jeetti nama dure isin gaafadhee ture jechuudha. Sigale isin gaafadhee ture jechuudha. So shoorar koyitee jirti jechuudha. Qiyaamaan isii qabattee jirti jechuudha. Saniifuu gartee maaltu nu baasaa janii taanii haasawanii jechuudha. Warra fuula bare kana gartee harree wadalloota dur fe'annu kana wadalloonni kun amma nun gargaaru. Gartee duudinis uratee jira, uummanninis irra naqee jira, garaanis halusni dura babahee jira, jarri gartee waan kana faayidaan qabu saniifuu warra gartee mufattoota haaraa barbaadu qabna janiiti warri dheengadda Jaawarin maxxanee qaama Jaawarii isin jettanii gartee goota keenya gootittii teenya jettanii turtan hunda arra Jaawarin irra bobbaasanii jira. Ulee takkitti irraa dhumaan lafaa fudhattee jechuudha PP. Sigale. Ulee takkitti dhumaan lafaa fudhattee jechuudha. Namni kun hangam takka jijjiirama hanga dubbatetti hangam takka sigale shifti godhe. Hangam takka hiriirri haayaamamu jaan hangam takka ololli deeme
olola deeme kana iyya deeme kana dhugaa takkitti jarrichi as darbuutu daaraa godhee jechuudha. Dhugaan siima. Dhugaa walitti himanii bakka nama dhiite bulu. Adeero gaafa durbar gaafa hoggii jaawar kuwaa maxxanse ampiipii keessaan ture sirriitti hin beeku. Albaatii tana fi qabuu hin danda'u namni hoggii jaawar waa maxxansee jedhe maxxansee hoggii jaan namni albaatii fi qabuu hin danda'u. Gurbaan buruja addaa qaba. Sigale. Buruja addaa qaban dhugaan siima. Sigale. Piipiin halkanii guyyaa amma qiyaamaan qabattee faarsee bulaa maraataa hunda gartee wantarraa dhodhooyitee mufattoota kana gartee wanta keessa as guuraa jirti jechuudha. As guuraa jirti jechuudha. Kana hunda wanni isiin godhu jirtuuf muddamteeti. Muddamtu malee gaalli albaa jedhan. Sigale. Muddamu malee gaalli albaa jedhan. Soo saniifuu Oromootii wanniin isinii dhaamuu ture dhufe ifirraa eega warra dur sabboontota isin jettan warra maarre isin jettan laal amma OMN irra waan deemu jiru. Isaayyaasiitu maarre je Isaayyaasii miitirqisho je jaaniiti ololan taane oofu jiranii jechuudha. Isaayyaas kadheen gadda dhaqee qubeellaatti kaa'ate fannoo kadheen gadda dhaqee jaare kagartee khilaash gurraacha kenneef kafannoon akka hidhattu akka gartee Oromoo irratti gartee isin daangaa Oromiyaa cabsitee seentu godhe Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Sabboonummaan gartee Oromoo xiqqeessiti jedhee warra soddatti namni gartee sabboonummaa Oromoo gad xiqqeesse namni sabboonummaa Oromoo gabbuuse namni Oromoo if tuffachiise akka sabni kun tuffatamu sabni guddaan akka buqqa'u akka gartee dhumu godhe Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Namichumarra isin fannoo raayina maarree raayina jee faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun iyyu jiru kana jechuudha. Namoonni kun gartee mufannaa waan qabaniif mufattoonni kun wanni isaan hin goone dhagaan isaan garangalchine jiru jechuudha. Ummanni keenya dammaqinaan firraa eegu qaba. Amma duullee haaree banamuu deema. Warra isin sabboontota jettanii yaaddanii namoota 60 warri amma dhuftan irraan isinii deebi'a. Namoota 60 Jeneraal Abbabaa Garasuutii fi Haayiluu Gonfaa leenjisan qeeroo kaleessa fuula dura dhaabbattee dhagaa wanta godhuu turte. Amma abaluus garagale way abaluus miitirqishoo ta'ee jettanii burjaajiin isin qabachuu malchiisa. Tanaafiin oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee jechuudha. Oduu keeysoo qabadhee isinii dhufee jechuudha. Bu'aa takka wanni isaan gartee taran osoo gartee guutuun keenya kaanee namicha kana bira dhaabbanne namichi kun ifiif if dhaye nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Nama ifiif dhaye baraaruun hin danda'amtu. Sigale. Siyaasaa keessatti yoo abbaan if dhaye sigale. Marmeela udaanii keessa cubulukuma ja'a amma duraan isinii himen. Hoggii nuti arra tanaaf jaa jennee gartee udaan kanarraa xiqqoo wanta goonee fish goone inni duru marmeela udaanitti deebi'e amma duraan isiniin jedhe. Maaliif siyaasaan isaa ajooyitee tortortee bosobostee jirti jechuudha. Namni siyaasaan kufnaan bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Sigale. Kana hayyoonni already duru bira kutaniiti gartee eeysa jirra maalirra jirra maaltutti aanarra jira malee namni waa'ee kanaa xumuree jira jechuudha. Wanni nama dhufeef hanga dubbiin as baatutti faarsee bulaan haarayni yookaan mufattoonni kun warra dheengadda gartee waliin qabsaa'u turtan warra waliin gartee isaan naggaada isaanii jiran egaa isin qabsoo jiran isiniif fakkaatte sigale. Anamma nama isin gootitti teenya maarree teenya jettan qaalittii biyyi jirtu san humnati kaa isii 50-50 dalaydii jechuun mootummaa fi 50 mormitootaa fi 50 sigale qeeroo meeqatan isin isifteen beekanii information kennite an paartiisan keessaan ture jechuudha. Isin ammoo gootitti teenya maarree teenya jettanii asirra haattanii deemtanii jechuudha. Sigale. Warroottan kun hundinuu walitti dabalamanii osoo dhufanii namicha kana baraaruun hin danda'amtu. Hin danda'amtu. Garuu gartee namni dinniina dhagaheen aamuu jette Oromoon.
warra dheengadda gartee qabsoo tana fuula dura ture hundaatu gartee har'a Jaawar dura dhaabbachuu jira, Taayyee dura dhaabbachuu jira, Kaabbutaa dura dhaabbachuu jira, jarri kun maraatee jira. Maarree jettaniin burjaajeena waan ajaa'ibaa as deemu jiraan siin jedhe. Nama 60 leenjise qalee Jeneraal Abbabaa Garasuu, Jeneraal Haayiluu Gonfaatu leenjise Adaamatti. Qeyroo warra gartee durataa warra gartee dura mul'achuu ture maallayni waan hin goone hin qabu please. Maallayni jannataa siif bita azaabaa siif bitaani beeytaa maallayni waan siin goone hin qabu. Sigale jarri maallaqa qabaa irra dhangalaaseeti ijoollee gartee duraan wanna taate tana garaa goggogee tana garaa jiiseeti ijoollee hunda kararratti Jaawar dura dhaabbadhaa jedhanii as baasu sadarkaa gartee hiriirarra yaamutti qophaa'u jiranii jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya gartee burjaajawuun qabdanii jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii dhufuu deeman maali? Ajandaan isaan qabatanii dhufan amma rakkoonni jirti eeni jirti jechuu yaan. Rakkoo tana duuba eenyu wajji furanna? Fannoo wajji furanna? Eltiraa wajji furanna? TPLF wajji furanna? Oromoon Oromoo wajji furachuu qabdi. Hanga ABO Gullallee Daawit Ibsaatiin baatutti namni bitamee jira. An siifin hima. Siifin hima. Yaa Oromoo. Wallaahi billaahi tallaahi. Bitamee jira namni. Akkas jaaniiti as ba'u yaa rakkoon ni jirti eeni jirti. Rakkoo ati haasoitu hunda amanuuf yaanii jechuudha. Amma amanaa jaaniini shayxaantichi gartee wanta itti kennee jira jechuudha. Rakkoon ni jirti eeni jirti jaa amanaa akka onneen ummata gad qabbanoitu akka ummanni gurra isinii kennee isin dhageeffatu hay rakkoon ni jirti jee eeni jirti jee saniifuu gartee mee nama kana haa dhageeffannu haqa dubbachuu deemaa jee akka namni gurra isinii kennu rakkoo amanaa jaaniitti gartee warroottan leenjii kennaniin itti kennanii jechuudha. Amma barruu isaaniitiif laayifii isaanii guutuu arkuuf teessa waan inni amma dura isinii haasa'u kan eeni jirtii asi gale duuba fannoo wajji furanna mitirkishoo wajji furanna ja'aati gartee ummata burjaajeessa maal godha gartee kanaan akka gartee namni burjaajee Jaawar Mahammad afaan hay jarri dheengadda duyda backbone lafee duydaa Jaawarii tureewu itti garagaleemi maarreemi jee akka namni gartee cinqamu rakkatu godha jaaniiti gartee baay'inni guddaan ramadamee jira jechuudha. Mee fannoon tun eenyu? Abbaan fannoo eenyume? Dursa tana halaallu. Yoo tana hubanne shawwadamurraayif baraarraa jechuudha. Namni shaabiyaa afeeree akka lammii isaa fittu, akka lammii isaa gudeeddu, akka daangaa Itoophiyaa cabsitu, akka daangaan Itoophiyaa sarbamu namni godhe eenyu? Jaawar Mahammadi? Taayyee Dandayaati? Ana joollee arra Jaawar jala dhaabbattee abadan Jaawar haqarra jira jettu sana dukkana keessa dhaabbattee. Sigale tana namni dheengadda fannoon barboo fannoon hanga arraa bar shororkeessummaan waraana adda bilisummaa Oromoo irratti paarlamaa Itoophiyaatiin TPLF fi waraana adda bilisummaa Oromoo irratti lallabame fannoo irratti lallabamne bar fannoon shororkeessummaa keessan seenneen beeytu maaliif dhaaba isaatii jechuudha soddaa isaatii jechuudha Daniel Kibrati jechuudha Zinnaash Taayyachooti jechuudha sigale fannoon qaama isaa akkamiin shororkeessa jaane sigale mee Isaayyaas Oromoo jibbaa Isaayyaas Oromoon fedhu amma wanni deemu jiru tana Isaayyaas wanni inni jee wanni kun Oromoo jetti mootummaa Oromoo jettee fi amti garuu Oromoo bakka hin buutu jee dhugaadha Oromoo bakka hin buutu Oromoon saba mootummaa Oromooti jan Oromoon saba akkamiin mootummaa qabaata gale paartii PP ti ta aangoo qabdu malee Oromoo maaltu aangoo qabu sigale Oromoo bakka hin buutu jenni sigale mee Isaayyaas gaafa Isaayyaas yaamee mari'atuun Oromoon mari'ate namni kun mee Oromoon mari'ate yaa Oromoo mootummaan tun teessanii Isaayyaasiin mari'achuu deema
yaa qeyroo isiniitu kursii tanan nu fide Isaayyaasiin mari'achuu deema arrammoo qeyroo khayiti maarree eegi jechuu jiranii jechuu gaafa dhaqu maaliif qeyroo mari'achuuf hin deema Isaayyaas biraan dhaquu deema maaliif hin jiin sigale meesan itti dhiisi Isaayyaas Oromoo jibba Abiyyi Oromoo jaalata mee waan takka seenaa Oromoo keessatti tan Abiyyi dalaginaa hime Isaayyaasiitu Adwaa jaare Finfinnee dhufe Isaayyaasiin Minilik boollaa kaasee haasoysiise Isaayyaasiitu Oromoo kilaasteraan Oromiyaa cicciree Wallagga kophaa maarreen kophaa jee kilaasteraan osoo waboon Rabbi galanni haa ga'u sigale waboo fi Rabbiif galanni haa ga'u osoo ijoollee wabootun ciniinnattee dura dhaabbachuu baatte sigale dura dhaabbachuu baatte Oromiyaa duru kilaastera 5 ciccire Isaayyaasiitu sabboonummaan Oromoo biyya diidijee akkana ji Isaayyaasii jeeni Isaayyaasiitu seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti calii calanqoo gartee seenaa manaamaa abjuudha akkanumatti haasawanii aanoleen manaamaa Isaayyaasii jee Fiqaadu Tasammatti ajaja kennee Fiqaadu Tasammaa barsiisota hunda walitti qabee seenaan qeenxee biyya diidii seenaan Oromoo biyya diidii jechuun turre sigale mootummaan irraati mootummaa Oromooti Isaayyaas irraa eeguu qabna Isaayyaas Oromoo dhaadate maarreen Oromoo dhaadate hay Isaayyaasii Oromoo buqqise Isaayyaasii Oromoo gudeechise ama torba meenaa hime gaafa qubeellaa wali kaatan sanis Oromoon gartee maal keessa harkatte meenaa hime arra gaafa qubeellaa walirraa baafatanis Oromoon maal keessa dhabdi naatiin jechuu ummanni keenya dammaqee if ilaalu mee waan kanarraa maaliin harkadhe jee if ilaalu gaafa fannoon dheengadda dhaabbatte Oromoo kallacha dhooytu morma Oromiyaa keessa seentee murtee deemtuun miliyoona 200 ol gaafa gartee Shimallisiin baadhatee Shimallisiin ergee warra soddaa ziyaarsisee fannoon akka jaaramtu godhu Isaayyaasii godhe sigale haga amma paarlamaa Itoophiyaa Isaayyaasii harkaa qabaa kan gartee